Shamaran Arsii hin ajooftan diqaalaa dhaltan kanaaf isin dhiifne jedhaanii jaartii diyyana jalatti arrabsinaan seera miti obboleessoo. Isii yoo dandeette si qabachuudha Shamaran Arsiitirra yoo walitti booksii deebifnaa taate jechuudha. Jechi jechaan deebuu haa taatu mana siidhachuudha. Yoo karaa nagayaa barbaadde immoo karaa nagayaa barbaadde immoo xayyibaa miti Shamaran Arsii guutuun intala ofiitiif mushurraa ofiitiif kabajaa qaban obboleessoo. Sirii galee miti. Kanaaf nuti ummalkeerin xayyiballeen every single person namni isii jibbaan qabu hin jiru hin jaalata hin kabaja dubartiin akka teennaa jala ciisaa nu arrabsan jedhanii aaranii karaa saniin namni yoo wal arrabsu wal hin hambisu. Atillee waan jaraan jette bara ati hawaasa guutuu arrabsite. Haadhatee tabaatii sagal garas si baattee harma si hoosiftee duudas si baattee fincaan siraa dhiittee nama si goote arrabsite. Jarri jaartiitee arrabsite jechuudha. Si galee miti. Jarri jaartiitee dhiifama hin gaafatan. Wallaahi hin gaafatan. Anuyyuu hin gaafatan. Ati garuu dubbiin lallaaqudha obboleessa kiyya. Jiraadhu hin jedhaa jirra. Kursii kabajaa kana ujalaan fuudhinii hin jedhutti jiraan. Maa ol utaalta taraa takka jira itti jaarsonni mana asiriidhan jetta. Taraa takka jaartii xiyya nagaa gaafadhaa jetta. Taraa takka giiftii naa kennaa jetta. Siraan dhabne nuti kasi kadhataa jirru ati nuuf minima adeemnam yeraasik nuuroo namiti nooroonji ummata kanan jiraachiftu akkatti ufittummaan sitti hin dhagayamini. Jaartiin teellee yoo mana keessaa si gorsaa jiraatte tara gaagi ummalkaidhaas jala jirta. Mucaa qilleensatti hin buusin. Guddaa meeqatu ka walitti qabee warra Dubaay guutuu sadaqaa nyaachisaa ture amma kufee lafa jira. Guddaa meeqatu ka barreen gaddaa isin wajjin bashannanaa ture amma du'ee qabrii jira. Duniyaan ergisa. Sini galame yeroo tokko ani waan akkatti nama keessa akka waxii shiroo takku hin beeka. Tara gaagu. Iraasachuun arra gaagu. Gaarii miti wallaahi gaarii miti. Ani baalaansi natti tola yoo ummalkeerin waa jette xayyibaan obboleettii isiitti waa jette ufiin jette anaan jette seenaatiyyaan jette dhiifama aniin gaafachiisa ummalkeerin xayyibaan ol kaatee dhiifama gaafate. Ati nagariin qosoqqosin bal'isi yaade an siif jechaa jira wallaahi siif yaadeti ani kan uummata kanoo dhaabbataa jiruuf si galee miti. Namni guutuun akka an si ani qoosaa barreeffama miira namaa laaluuf poosti godhe taaksira godhe waa takkaan jenne mammaakuma qofa dhaqi ilaale waan jedhu koomentii jira hundi isaa na waraabbatu dhufe malee akka an kara kee dhaabatu beekeen dhufne namni kun hundi si galee miti. Yeroo namni si kabaju si jaalatu akka atin kufneef of si qabu akka foon harree daaraa keessatti gadi hin gangalatin kiyaadhaan siif jedhaa jira. Wallaahi gadi hin gangalatin. Si galee dubbii ummata jaarsonni illee achitti haa fixatanii ati amma ummata kanaan nagaya buusaa jette obboleessoo viidiyoo banadhu nama Oromiyaa keessa jiru tokko galtii hin seensifna Arsiirraa magaalaa fedherraa haa ta'u haadha Oromoo takka buna biti sukkaara biti zayitii biti guftaa shaashii bitii fi nurraa gammachiisi yoo sanarratti tartee xayyibaa miti dhalaan Arsii takka siif jaartii keessatti illee dubbatte itti gaafataman ana dhiisi jaarsonni illee dhufuu didanii mana asirri dhufuu didanii rakkoon qabu gaafa kaleen feel taate yookiin ilmoon isaanii jala dhukkubsatteen dhufanii warra nagaaf dhufuu deegan ani haa qabu ta'u maa abbaa kiyyantaan Baka mabruk abbo Isa Dr. Bohi rakkate akka sadaqaan ka dhufin dhufa kaarra mana asirri dhufuu sun rakkoon dabbaa fire haa ta'u abbaa kiyya ta'u irra kaanne irra yaada fuudhaa ka gabaabdu nuu kennaa jira. Kanaafi kiyyaarate amma wanni gootu ummata hawaasa bal'aa kanaan dubbii miidiyaa irratti teessumatti dubbiin tun hin jedhamne miidiyaa irratti jedhamte dubbii kana haadha biyya jirtu haadha Oromoo takka ta Arsii keessa jirtu hin gammachiifta hundi keenya ol kaane waan xayyibaan ummalkeerin jette manatti mushurraan nu jalaa tuqamte nuti dhiifama gaafan kabajaa qabna nuti dubartii teenna kabajaa qabna si galee miti isii sababaa godhattee dhokattu fillaaqini viidiyoo banadhu nasiiba nama tokko ol galchaa haadha Arsii takka gammachiisi dubbii kana ofirraa xumuri dhiisi abbaa kee Yalla Dr. Shamarran Arsii hin ajooftan diqaalaa dhaltan kanaaf isin dhiifne jedhaanii Daka, keessummaa dhufe. Mabruuk. Keessummaa dhufe. Maal jedhe maal ta'e nu barsiisaa jedhani moo suma nu barsiisaa jedhin barsiisaa tarree.
warra bakka nu barsiisan eeggatu miti ajajaa waraana guddaa shamaran arsiiti isaantu waraana gadhiise mirga keessan eeggadha daangaa keessan eeggadha jedheeni ajajaa waraana guddatu dhufe baalaasilxaaniin kabajamuu qaba baalaasilxaanii ufumaan noora taa'a waan akkanaatirra jirra waan balleessin irratti nu of kolchaa waan godhuu qabnu irratti nu gargaara jedhanii ufumaa shiratan malee baalaasilxaanii hedduu na barsiisan jedhu mee ittiin nu deema warra waraana kan adda durummaan hoogganaa ture. Marri jechi keessan dhugaa hin barsiifna baratanii mee isin fakkaatti ittiin dhaqqaba. Isin beelame ittiin nu beena irratti isinii qaba. Amma waan kana isaanumaa tolchaa jirra numartuu isaanumaa tolchuuf namni illee gaaddisa bahee battala jira. Amma ardaan itti baan illee ardaa teessanii isin fakkaatti meekee abbaa foon deemanii isin jedhaa waan hafte achi irra itti guunna dhugaa akkasira. Bareeda maarree eega jettanii haadha faaxee tiyyaa haadha siiqqee tiyyaa lola addunyaa sadaffaa kaleessa baname ka ijoolleen man gadaamessa keessan boraafattee guddatte dogoggorteetiin isin arrabsite lola san isinii xumuruu fi ilma keessanii garaan haadhaa burreedha qajeelaa qaba jallataa qaba dogoggoraa qaba ilma keessan isinitti dogoggoree jalqabatti mootu mana keessanillee godhuuf lolarra jirtanii mana nama aariin qabu jenneetumaan jiddu galatti akka dhiiratti illee isinitti balleessine innillee ilma keessanii geessitanii jiru isinitti balleesse balleessaa san isinii arginee dhiifamni afaan qofaa hin ta'u dhiifamni kalee gaafattillee warra lafarraati jette gaafate sunillee nu quubsuu didee akka gizee biraatiif ka biraatillee barnoota ta'u akka isinillee fayyifannaa dhugaa ta'u yoo amma isinillee dhufifne ta birallee ufifne uffata aadatii fi uffata birallee manni keessanuu guutuu suuqii fakkaata warri Dubaay silaa gurgurataayyuu jira atillee magaazana guutuu manaa qabda maqaa kalee isin arrabsitanii fi harmee Oromoo takka ta dhalootan Arsii taate magaalota Arsii jirurraa abbaa nasiiba osseene haakiisu jennee bira taa'aa jirra baradhaa nullee jaaladhaa mucaa kanallee dhiifama nuu godhaa waan hanqattee jiraatte moo yaada kennadhaa jennaan ka. Akkasuma ta'an isinuu fixxanii amma namni namaa fi diida bulaa akkuma kaallichi jedhe mara nu harkaa baaftee gadi hin fixini galgala walii hafnaa sanii amma dafaa teeteen dhugama gurbaan illee kenna marallee yoo akkasii humne bakka itti galu illee hin qabu bakka itti dheessu illee hin qabu dhugama inni akka sechoon suni numa maraa isin maraa miidhuun dhugaa maal godharree ka dhugaa fudhatuuf hin quufin dhugeef hin quufuun ammaa akka Oromooti isinillee dhugama san barbaaddanii dhugaa sunillee irraa isinii fuunee dhugaan sunillee nungeettu jettanii jennaan dhugaa moonillee geessinee dhugaa callaa miti dhugaa moonillee geessinee isinii baafnee irraa san akkasumatti isinillee nurraa jaaladha yaada jiru yoo waa quuqama qabaattanii hanqoon jiraatte dirreenillee kanaa fardillee kana jetti Oromoon itti haa guuttattanii taanii doktorri nuuf fixanii jechuu barbaanneeti. Dhagayaan maaree dubbiin gurrarra haadha hayyuuti mala haga tana hima hubatanii yaada kennineef. Ulfaadha galatooma dura dursa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu sidin jedha. Ulfaadha rabbi sina haa kabaju kabajamaa hundi keessaniyyuu jechuudha dhiqqaa guddaan as keessa jirtan kan kaleessallee nu waliin iyyaa turtan kanadhallee iyya nuu baatan kanadhallee nutti baatan sila osoo dubbii kanatuyyuu dubbii sibiila kanaa ollaahini kan irraa ta'e malee osoo lafa taateeti irraa naqannaa irraa qalannaa maaliif jennaan waa nutti hin hambifne dubbiillee duuba deebisuufi miti ana dubbiin baay'ee na dhukkubsite isin hundaa dhukkubsite jedhee yaada lafee gannu gayanii lafee gannu gahee nu arrabsee wanta akka nutti hin hambifne wanni kanarra hafee hin jiru yoo ajjechaa lubbuu wayii taate malee jechuudha kabiroollee kaboru dhufullee jechuudha akka hadhanni dhiifama gaafate kana
anillee dhiifama gaafadha akka barbaadetti irra deemee jecha jedhu kan nutti fayyadamu yoo taate yoomiyyuu taanaan hin qeeballuu jechuudha. Waan kanaa olii taati malee. Kanaaf eega dubbii fixanii jettanii irrallee haa dubbii irra deeban faadhaa hammeenya biraa hin qabnu dhugaadha. Kenna osoo jennu lafee keessa gannu gayanii gudeeda keessaa bahanii fi waan dubbadhuun beekan walumaa galatti saa abbaan gaafa cabse ormi irraa buusa jedhanii boru kabiraa yoo waan nuun jedhe akki gabbaanee dubbannuun akki gabbaanee ofirraa haasofnuun akki gabbaanee qoma dhayannee dubbannuun hin jirru qoma keessa gannu dhayan waan ta'eef geessaatiin nu xumuraa isiniin jedhan waan jedhuun qabu. Galatoomii ulfaadhu kabajamii rabbi si haa kabajuu haadha faaxeetti ulfaadhu galatoomii hawaasni kennallee dhageettanii warri nuti haadha faaxeetti nu hoogganaa isii fidayettanii dura dalagarra turanii kunoo argitanii dubbiin hayyuu nama dhibdu isin jaaladhee keessa nuu fixaa jette baga gammaddan isin jenna asumaanu biizii taniituma haadha maatiitii duubatti hafanii akkasi. Amma dhageeffadha arsii bahaa arsii lixaa irra baaleen irra warri harmee waggaa 50 olii bira jirtan haadhatee sanaa ta'u waayguddoo sanaa ta'u warra ollaa haa ta'u lakkoofsa tokko barreessaa isin galcha. Ulfaadhu haadha faaxeetii galatoomii lakkoofsa tokko barreessaa isin galcha.